Arrasaan namatu jalqaba okay dubbiin badaa jira ana obboleessa keessan abdii guddisaadha gooftaan sana eebbisu YouTubein kooyi abdii guddisaadha lattanii subscribe gochuu barbaadan tuubii keessan bantanii obboleessa keessan abdii guddisaa saarchii gochuu dandeessu neetworkiin kootu xiqqoodha ta'een beekuun banuu YouTubein abdii guddisaa isa kanaadha so isa kana lattanii subscribe gochuun keessan waan gaarii ta'a jechuudha gooftaan sana eebbisu ana booda gara Facebook keenyatti deemee kallattumaan wanta barachuu qabnu guyyaa irraatti baranna maal jedha kuni Solomon Frame dubbiin badaa jira coronavirus har'a 88 argamuun yaaddoodha jedha kana keessaa wanti nuti barannu wanti muraasa jira dubbiin badaa jira jennees yoo itti fufne hin dandeenya garuu dubbiin badaa jira jennee yoo gabaabsine bareedaadha yoo xumurre yookiis immoo yoo qoodduu jabaa keenya jechuudha qoodduu jabaanis akkamitti seetanii qoodduu jabaa qoodduu jabaa jechuun isa kana minoo isa kanaa jechuudha isa nama gurreessi kan qoodduu jabaa jechuun isa kanaadha jechuudha kanaaf yeroo qoodduu jabaan yeroo kama fayyadamaa yeroo nuti dubbii tokko haasofne gara xumuraatti geessine garuu wanti tokko immoo wanti isa madaalu tararra'ee nu jalaa hafuudha jechuudha qoodduu jabaa jechuun isa kan hima tokko almost xumurreerra garuu wanti hafe tokko yeroo keessaa jiru jechuudha ishii kanatti dabalu qoodduu jabaa jedhama jechuudha sana booda isa keessaa baanee gara Facebook keenyatti yoo deemine jira jennee gabaabsinee barreessuu dandeenya har'a kan jedhu akkanatti hin barreeffamu yoo xumurameera ta'e tuqaa keenyatu qubee guddaadhaan har'a jennee kaana yoo hin xumuramne ta'e garuu qubee xiqqaadhaan ka'uu qabna jechuudha har'a 88 argamuun yaaddoodha sirriidha baay'ee bareedaadha garuu yaaddoodha kan jedhu kunis qubee guddaadhaan ka'uun irra hin jiraatu yaan qubee xiqqoo ta'uu qaba yeroo tokko namoonni dhaa yaaddoodha kan jedhu dhaa itti butaniituma barreessuu rakkoo hin qabu irraa butanii yoo barreessan immoo gaariidha yaaddoodha kan jedhanii gabaabsanii barreessanis jiru innis ammana rakkoo hin qabu hittaa hubnu sin argine malee si ilaalan ture kuni baay'ee bareedaadha garuu garaagarummaansaa sin argine malee kan jennu afaan oromiffaarra kaadheen jira sin argine malee jennee yeroo keenyu wanti kun of danda'a miti waan ta'eef hirkataadha waan ta'eef qoodduu keenya jechuudha si ilaalan ture jennee tuqaa keenya jechuudha yeroo sana himni kun hima dhaabbataa yookiin hima sirrii ta'aa jechuudha karaa biraatiin inni ijaa sarara lama irratti jalqabeef akka walaloo gochuu barbaade ta'een beeku qubee kana guddaa godhee ture jechuudha sarara itti aansanii barreessanii fi miti walitti hirkata yoo ta'e qubee walitti hirkatee jira ta'e sararum tokko irratti barreessuun iyyuu gahaadha jechuudha karaa tokkoon immoo qubee tokkichaan si ilaalan ture yoo jennes oma baay'ee dhiphina guddaan qabu jechuudha haa ta'u malee akkas yoo barreessine baay'ee bareedaadha jechuudha isa kana ishii kanatti dabalu okay sana booda gara Facebook keenyatti deemina kana bira darbina kuni bareedduudha lubbuun keessaa ba'ee namoonni arganii du'asaa gara waldaa fayyina addunyaatti baatanii fidanii baga waaqayyo si kaase baga si baraaree jarri kun akkas Facebook irra jiru nagaan isin haa ta'u jechuudha uummata kana okay kun akkuma jirutti ta'ee baga geessanii far jaa'en kunis akkuma jirutti ta'eeti eedini lalistuu taaddasa maqaan kee baay'ee bareedaadha eedini bareeda ture itti fufata dhaabata ta'een beeku ture jennee afurri nu keessaa edhumaan sanafu kan wagga kanaanis nu haa ga'uu jedha eediniin kun egaa afaan isaa akkamitti akka barreeffamu beeku waan ta'eef bareeda ture kan jedhu bareenni sirriidha
garuu ture kan jedhu sana akka itti gabaabsinee barreessuun nurra jiraata jechuudha. Bareeda turennaa jennu xumurreerra. Yoo barbaanne tuqaa yoo barbaanne akkas waan barbaannetti fufuu dandeenya. Garuu jechi tokko yeroo xumuramu akkas goonaa jechuudha. Kan waggaa isa ishiin jette irratti ilaala. Kan wagga kanaanis nu haa ga'uu bareeda. Wagga kan jedhu kana hin gabaabbate kanaaf waggaa jennee barreessutu irra jiraata jechuudha. Nu haa gahuu isa ishiin dhumarratti jette kana immoo yookiin gahu jennee barreessuu dandeenya. Yookiis immoo ga'u jennee barreessuu dandeenya. Garuu yookiin xumuramuu yookiin raajeffatamuu qaba jechuudha. Yeroon kun wiishii isa jennu yookiin hawwii agarsiisa waan ta'eef yoo raajeffannes rakkoo hin qabu. Okay, loobii kanatti kenninee darbinamoo ishii kana ammannu akkanatti ammannu qilleensi kee tola fixeensi kee tola kanan dhabe jedhee maalifan siin lola maafan dhibee guura gumbii yaadaa lixee isaati naaf goote yoo man baasee fite innati naaf goote innati naaf laatte maqaa meeqa baasa laata otoo shallagattee natti ragaa ba'uu uumamni naqeequ natti haafuu lakkii qocolloo keen naqu sababii barbaacha maafan qara laala innati naaf laatte isan caalaa jedha. Kun walaloo waan ta'eef walaloon akkuma abbaan godheedha mitiire. Kam wayyaa aamoobaa eenyutu jedhemu asaa ta'u baasnu hundumtuu dubbisanii jirra. Akkanatti taartee bira darbite akkasitti. Okay. Kun isaa ta'u girrisoota warreen fulbarroo kanarra suuraa. Okay. Kun isaa ta'u kun amma waa'ee qonnaa keenya wajjin waliin galu. Okay. Walumatti garuu barreeffama muraasa keessaa kan nuti haala ammayyaatti malee waan biraa miti. Tonkil isaa ummaata FB. Kana sirreessuuf amma yeroo qabu. Farsas garaa shifarraa baay'ee bareedatti barreeffame yaadanii shifarraa guutuu shifarraa maatiin shifarraa shifii waan faarfachuu halkan jeeqa bareeda isaantu gurmoo tokko ta'anii. Okay, wayyoo guutuu isa faarfatu jedha ta'ee ture. Dhiisaaf kanaaf amma maaltu ta'e rakkoon amma gaa barreeffama gaggabaaboo akkasiin kana booda maxxansine nan beeka sababni isaa argitanii. Waraana sammuu keessa yoo hin moone waraana addunyaa kanaa mo'u hin dandeessu. Kuni baay'ee bareeda garuu maal godha sammuu kee kan jedhu yookiin walitti butamees yookiin adda ba'ees rakkoon qabu garuu kee kan jedhu lama ta'uu qaba. Keessa kan jedhu kun sirrii miti. Keessaa yookiin sammuu kee keessaa saa biratti lama ta'uu qaba. Yoo hin moone sirriidha baay'ee. Waraana addunyaa kan jedhu maa qubee guddaa ta'uun irra hin jiraatu garuu qubee bareedaadha. Addunyaa mo'u kan jedhu kun mo'uu lama ta'uu qaba. Hin dandeessu baay'ee bareedaadha. Laayikii hin godhaa. Loobiitti kennu isa jaallatu waan ta'eef jecha. Inni kun immoo warri qubee dhiggaa meeqaan dhufe kana akkana taphatanii qubee baaratanii qubbeetu isin baarraate. Nama tokko sirreessuu barbaade yookiin qeequu barbaade ofii isaatiif seeranii sirrannee maalumaaf waafu kuni kutaa 8ffaa qaanii godaa baay'ee bareeda kuni godaannis kutaa 8ffaa kuni fiilmii qaayini fi abeen